السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وردفتك يا جالة موفي كبجم وكم جرتن فيا جرتني على مني سألني كيس النجاش نجد أوروني بيلا جرتني سوروني بيا كيس جرتني مرت كيس نو بكم جرتني تبغى نجات هاتن إسنين جتة وروني channel لك يا فانجام ما هرواتن سبسكرايب قلت أما تيجا هاتن كبجان سنجا فدا warroonni maatii kiyya taatanii yaada na deeggaraa turtan akkasumas jabaadhu jechuun haamilee na ta'aa turtan hundi keessanuu baga nagaan eeddanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa har'aan tana viidiyoo wayii qabadhee dhufeetiin jira. Akkuma mata duree hubattan simboon qophii ajaa'ibaa wayii qabdi. Qophii saniif jecha gabaa deemee waan tokko bitee dhufee jira jechuudha. Achitti yeroo bitu isin waraabuu yaadee ture garuu namatti hin tolu jechuudha. Magaalaa keessatti waraabuun namatti akka jedhan san namatti hin tolu baay'ee rakkisaadha. Kanaaf isin hin waraabne biteetuma dhufee asitti isinitti agarsiisu. Akkasumallee qophiin an qabu maal akka ta'e isin qabadhee dhufe jechuudha. Akkasumallee kottaa hojii tokko illee na gargaara isiniin jedha. Marti keessanuu affeeramtanii jirtanii qophii kanarraa hin hafina. Egaa maaliin hojjettanii walumaan kan ilaallu ta'a. Akkuma argitan kana waa hedduu shashamatee dhufee jira. Akkuma argitan kana madaabaraan jechuudha. Egaa maal akka ta'e na waliin tura ilaala isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Viidiyoo kana immoo akkuma ilaaltan laayikii sheerii gochuudhaan egaa haamilee nu ta'a. Akkasumallee yaada keessanillee barreessuun dagatiin haqee qallee yoo qabaattan tariitii wanti fooyya'uu qabullee yoo jiraate nu gayaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Maaliif yaadni keessan ni cunsaa nuutuba waan ta'eef wanti sirraa yoo jiraatellee isallee nu himaa isiniin jedha. Gara saanduqa koomentiitiin barreessuun dagatiin yaadaaf qeqee keessan isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa garuma viidiyootti isin dabarsa. Egaa qophiin an qabu maaliif kana mara bitte simboon qophiin isin qabdu maalinni yoominni qophiin warroonni jettan viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala isiniin jedha. Akkuma ilaaltan immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Amma walumaan gara viidiyootti deemna. Turtii gaarii na waliin qabaadha isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa wanti hundumtuu bitamee jira akkuma argitan kana. Wanti marti isaatu wanti ambite hundi isaatu akkanatti isinitti agarsiisa jechuudha tokko isaatiin. Kanaaf isin maal gootan irree haga dhumaatti ilaalaa hin bahina. Haalli biyya keenyallee maal fakkaata akkasumallee mootuu gatii isallee yeroo ammaan tana jechuudha guyyaa har'aan tana gatiin gabayaa biyya keenyaa maal fakkaata wantoonni kuduraalee fi muduraaleen gatiin isaa akkam yeroo hojjetanillee asumaan hubatuu dandeettan jechuudha. Gabaan biyya keenyaa yeroo hunda wal fakkaataa miti waan ta'eefu. Egaa asumanillee warroonni waan san nagaafataa turtan irraa hubatuu dandeessanii gatii meeshaalee garaagaraallee qabadhee isinii dhufaa jira viidiyoo itti aanu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma arginu isaan kana fakkaataa akkatti bareedu agartanii. Madabaanillee jira garuu kiiloon tokko qarshii 14 hanga 15 yeroo ammaa kanatti jechuudha. Akkuma argitan kan akkanatti yoo barbaadan immoo birrii 20 jechuudha. Tuni garuu kiiloon bituun bareedaadha. Kana fakkaataa maaliif simboo kana mul'uu shamatte jechuun keessan hin oolu. Video kana ilaala saniin booda kutaa itti aanu qaba maaliif akka hundi barbaachise itti aansee mootu goommana kana agartanii goommanni kun qarshii 5 akkanatti ba'a hin beektanii mire amma garuu qabaan takkittiin tun birrii 10 tunis 10 walitti jiddama jechuudha. Akkana isiniin jennaa kana fakkaata. Fosoliyaallee ni jira. Fosoliyaan kiiloon gurguramaa. Kiiloon tokko qarshii 25 jechuudha. Garuu hedduu bareedaadha. Kun ka olee bula son taane fireeshidha akkuma argitan kana. Kan xoolagiin ka uumaan ta'ini bareeda jechuudha. Kiiloon birrii 25. Yeroo 40 yeroo 50 seenullee ni jira. Garuu haalli gabayaa biyya keenyaa dhaabbataa miti. Ammaaf garuu kiiloon tokko qarshii 25 jechuudha. Akkana isiniin jenna. Itti aansee maaltu jira? Zinjibilli ni jira. Zinjibilli xiqqoo hojjetee jira akka duraanii miti. Keessaa inni qomoo tuqaan itti hammabaati. Itti aansee kun qaaraa kana akkuma argitan kan qaaraan kiiloon takka birrii 60 gimmaashni 30 akkas jechuudha. Gimmaasha gadi irratti ni dabala. Kana fakkaata. Qaaraan akkuma argitan kana kiiloon birrii 60 isiniin jedheera. Gimmaashni birrii 30 kuni ruubiidha jechuudha. Ruubiin birrii 15 bareeda uumaan jedhu kana fakkaata. Itti aansee mootuu kunoo zinjibila kan
Zinjibilli kiiloon tokko hedduu bareedaadha garuu gatiin isaa akka duraati irraa xiqqoo dabaleera. Qarshii 50 jechuudha kiiloogiraamni tokko. Akkuma argitan kana jiidhaadha, hedduu bareeda, shaayiidhaafis waan biraatiifis fayyadamuu dandeessanii. Kiiloogiraamni tokko qarshii 50 jechuudha. Yeroo 70 isinillee jira, yeroo 20 illee ni jira. Ammaan tana garuu birrii 50. Egaa akkas isin jenneen booda meeshaa hedduu shamatee jira. Akkuma argitan kana suutaan isinitti hima jechuudha. Gara jalqaba kuduraa kana isin geessaa. Fudhata jedhee yaada xiqqoo alatti waan ta'eef fudhachuu dhiisuu danda'a. Akkana itti aansee kaarotiin akkuma isinitti mul'atu kana hedduu akka bareedudha. Akkanatti illee madabaan illee ni gurgurama garuu kiiloodhaanis hin gurguramu jechuudha. Kiiloon tokko innillee akkuma beekamu yeroo tokko hin dabale isiniin jedha, yeroo qannasullee ni jira. Ammaan tana garuu qarshii 50 kiiloon tokko kana fakkaata. Gabaan biyya keenya takka hin dabala takka hin hir'ata akkasii. Itti aansee avokaadoodha. Egaa avokaadoon faayidaa hedduu nuuf qaba. Sooratuudhaaf akkasumas karaalee garaagaraatiin fayyadamuu dandeenya. Garuu gatiin isaa xiqqoo qaala'ee jira, akka duraanitti irraa waddadee jira. Wanni martuu qaala'aa jechuun xiqqoo nama dhiba. Haala gabayaatti waan ta'eef keessanitti himaa jiru. Akkanatti dheedhiillee bitanii kaa'uun danda'ama. Dheedhii akkanatti bitamee feestaala keessa kaa'amee yeroo bilchaate hedduu takka bareedaadha jechuudha. Kan bilchaate sanirra bitu. Egaa akkuma isinitti hime kana jechuudha. Dheedhii yoo bituu barbaaddan kiiloon tokko birrii 25 jechuudha. Maaliif ganaa turtanii waan bilcheessaniif ni qannasa inni. Kan bilchaate yoo bittan immoo kun amma bilchaate irraa garuu xiqqoo feestaalatti kennatti fakkaate nasaadha. Qulqulluudha. Kan bilchaate kun immoo birrii 40 kiiloon tokko jechuudha. Garaagarummaan isaa qarshii 15. Garuu fayyummaa isaatiifis yeroo akkana dheedhii bitanii mana bilcheessitan bareedaadha isiniin jedha. Itti aansee immoo maaltu as keessa jira. Egaa qophii kana haga dhumaatti ilaalaa. Maaliif kana muluu akka bitatti viidiyoodhaan isinii qabadhee dhufa waan ta'eef jechuudha. Itti aansee qeesiriidha. Qeesirii yookaan hundee diimaa ni beektanii isaa inni kiiloogiraamni tokko qarshii 20. Kan madabillee ni jira. Madabiin fakkeenyaaf akkanatti madabanii akkanatti birrii 10. Fireen 3 jechuudha. Bakka fireen 3 madabaa yeroo kaan isinitti agarsiisuuf jecha isinis ni beektanii garuu haala kanaan birrii 10 jechuudha. Kana bituu akkanatti bituu mannaa garuu kiiloo tokko qarshii 20 bituun bareedaadha. Hundeen diimaa faayidaa hedduu nuuf qaba. Itti irra dabaree karaa garaagaraatiin juusii garaagaraa goonee dhuguu dandeenya jechuudha. Faayidaa hedduu qaba. Fayyummaa keenyaafis akkasitti fayyadamaa isiniin jedha. Itti aansee kuni shunkurtiidha jechuudha. Shunkurtiin kiiloon takka yeroo ammaa bakka itti gannagee isinitti agarsiisuu ni agarre. Asitti naqee isinitti agarsiisa. Akkuma argitan kana shunkurtiin naqames rakkoon qabu jechuudha. Lafatti afama. Shunkurtiin xiqqoo addaddummaa qaba. Inni dugaleessa gundallee miti. Dugaleessa jechuudha. Kiiloon takka qarshii 30 jechuudha. Uumaan jedhu qannasee jira akka duraanitti miti. Kana fakkaata. Itti aansee wanni asitti nu hafe tokko asitti nu hafeera. Raafuu maramaan asitti hafee jira. Kunin immoo itti deebina. Raafuu maramaa kana firee takka takkaan bituudhaaf akkanatti baay'isanii yeroo bitan xiqqoon ni hir'ata. Gatiin isaa bareedaadha jechuudha. Akkanatti kiiloodhaan namatti gurguranii baay'isanii yeroo takka akkanatti baay'ee bituun kenna waan hin oolleefu bakka baay'inaan bitamu sanii yeroo bitame ni qannasaa jechuudha. Shunkurtillee kan gara baay'isnee binneef maaliif kiiloorraa yoo bakkuma jedhisanii bitanii amma fakkeenyaaf qarshii 40 ta'e bakka baay'inaa sana yoo bitan qarshii 30 jechuudha. Garuu kiiloo takka lama namatti gurguranii bakka sanitti yoo maallaqni dhufte akkana bitanii kaa'atuun bareedaadha isiniin jedha. Goomanni illee raafuu maramaan kunis kiiloon takka qarshii 25. Firee illee ni jira. Akkana fakkeenyaaf amma guddaa kana kan waan ilaalanii qarshii 25 qarshii 20 namaan jedhanii. Inni xiqqaa jedhamu mootu qarshii 15 10 illee jiraatu ni mala. 10 gadi garuu hin jiru. Baay'ee xiqqaa jedhamu 10 jechuudha. Kiiloo irratti bituu barbaadan garuu kiiloon takka qarshii 25 jechuudha.
kiiloo takka jechuun lamaan ta'us ni mala. Akkana isiniin jenna xixiqqoolee ta'uu ni mala. Kana fakkaata gabaan keenya kanarraa gabaan gibbii keenya keessatti jechuudha. Kana isin xumurreetiin jirra as biratti waan xiqqoo namaaf tokko jira isallee isinitti agarsiisa. Akkuma argitan kana. Akkana isiniin jenna. Egaa kunniin kana fakkaata. Egaa hordoftoota asuma illee kanallee isinitti hima kunillee birrii 15. Yoo gabaa bituu deemtan duraan birrii 15 amma garuu birrii 20 jechuudha. Yoo isin gabaa seentan giddiman harkatti isin kaa'anii madaalaba kana. Itti aansee ammoo wantoota binnee dhufne gara xumuraa geessaatiin jirra akkuma argitan kana kuni sukkaara. Baaqelaa fuulillee biteetiin jira kun akkuma argitan kana. Gatii isallee isinitti himaa kuni buna. Kuni misira isiniin jedha bunni yeroo ammaa kana kiiloon tokko qarshii 400. Haga 500 illee ni jira garuu kun qarshii 400 jechuudha. Garaagarummaa qabaatu ni mala qotiinsaa jira isin agarsiisa. Meeshaatti naquun kee waan hin hafneef harki yaallee dhoqqee qabu. Kun kana fakkaata. Kana bunni garaagarummaa qaba jechuudha. Kadabalus ni jira akka kana olillee 500 illee ni jira jechuudha. Kun garuu qarshii 400 jechuudha. Ka 500 600 illee ni jira garuu akka humnaatti bitatanii kana fakkaata. Kun immoo baaqelaadha. Baaqelaan hedduu takka hodhee jira namni baay'ee fayyadamu waan ta'eef kiiloogiraamii takka qarshii 75. Bareedaadha garuu laala. Baay'ee dabalee jira kiiloon takka qarshii 75 jechuun laala faasiniyyuu. Kana fakkaata. Itti aansee misira. Misirri kiiloon tokko misirri aynata lama jira akkuma beektanii ka biyya alaatti biyya keessa jedhanii tiniin addaan baasu. Ka biyya keessaa sun diqqoo qacacci jedha yookaan siree qaqallata. Bifti isaa diqqoo diimaadha. Inni diqqoo ni dabala jechuudha. Qarshii 170 inni ka biyya keessaa kun. Kun immootu misiruma ta'ee diqqoo halluun isaa akkasitti hin diimatu akkasuma firee ni gurguddata. Inni qarshii 150 jechuudha yookaan 140 illee ni jira bakka tokko. Akkana isiniin jenna sukkaara ta'e sukkaara kiiloon tokko qarshii meeqa? Dabalee jira 150 galee ture amma garuu 150 waan jedhu jechuudha. Samuun dura san 150 galee ture amma 120 deebi'ee isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa wanni nadha biteetiin dhufe kana fakkaata. Akkuma argitan kana gabaa gibbii keessa jechuudha. Egaa maaliif akka kana bite mootu viidiyoo ittaan qabadhee isin dhufa kun hundi qophii ajaa'ibaa tokkotu dhufe qophii sanii fi kan kana mulu shabanneef jechuudha. Egaa qophii sun maal akka ta'e walumaan kan ilaallu ta'a. Viidiyoo waan dheeratuuf jecha viidiyoo biraatiin isin qabadhee dhufa jechuudha. Maaliif akka kanneen bite akkuma argitan kana sila gibbii keessatti daldala eegaluu hedduu hin jedhina. Akkana isiniin jenna viidiyoo saniin walitti deebinutti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa ta'aa horaa bulaa isiniin jenna baay'ee.